irratti adeemsifamaa ture. Yeroo ammaatti ammoo daran jabaachuun jimaata dheengaddaa bitootessa bultii 19 bara 2021 irraa qabuun godina Walloo Hona Haxaayee keessatti humna poolisii liyyuu aayilii naannoo Amaaraa jedhamaniin kan eegale sanbata kaleessaaf jilbata arraammoo daran jabaatee babal'achuun honaaf magaalaa Haxaayee dabalatee gandeeniif magaalota onoota godina Walloo kanneen akka Maajatee, Mataa Diimtuu, Shawaaroobiit, Cirrii, Jaarraa, Caffaa Diimtuu, Hona Jiillee Dhummuugaa, Honaa fi magaalaa Kamisee akkasumas akka waliigalaatti gandeen qotatee bulaaf horsiifateen bulaa Oromoo irra jiraatu irra jireessi liyyuu aayilii Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan dabaalamuun meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamanii qabeenya Oromoo gubanii dhabama taasisuu fi duguuggaa sanyii kan kanaan duraa irra akkaan hamaa ta'e Oromoota Walloo irratti geggeessaa jiraatu irratti odeessa godina Walloo Haxaayee fi magaalaa Kamiseetti bilbilee Oromoota lama irraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isan dhageessifnee fi haalamtuu yeroo ammaatti Oromoonni lixa Oromiyaa Hona Gullisoo mudataa jiran dabalatee adeemsa sakatta'iinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo sanitti Oromoota irratti qaamota mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa takkaa'uu mootummaa bilchiginnaa jedhee ofii yaamuun adeemsifamaa jiru irratti odeessa arganne keessaa dubbii bicoo seensaa fudhannee isan dhageessifneedha. Kan odeeffate ana xiiqii dhugaasaati. Dursa haala'amtuu Oromoonni Walloo guyyoottan sadan kana walitti fufiinsaan mudataa jiran irratti odeessa qarree Oromoo Walloo Hona Haxaayee irraa argannee fi kan Oromticha Walloo magaalaa Kamisee irraa arganne wal jala isiniif dhiyeessuun kan afeef ammoo walitti deebinaa nu faana tura. Kabe edut jira baga gadda galgala jalqabe kaleetti oole galgalatti bulee harraitti oole dukkaamsi ajaa'ibaadha. Hedduun nurraa wareegame hedduun nurraa madaa'e. Amma gaa ka dhaga'amu gara aktiivistoota warra Amaaraadhaa ka biyya alaa jiran ka biyya keessa jiran illeen shanee obbaafnee shaneen Walloo dhumtee dhanii dhaadatu ammoo kadhumaa jiru shanee isaan jedhan Oromoon illee hin beeku hawaasa nagaadhuma. Mee yoom jalqabe lolli kun eessatti jalqabe Walloo keessaa miidhaa akkamii faatu qaqqabe Oromoo Walloo jalqabumarraa kaasee Oromoo ibsi. Oromoo Wallootti kana jalqabe Haxaayeetti jalqabe Haxaayeetti gaddatti bulee kaleetti oolee baga saniimoo baga kalee sa'aatiin booda sanbateetti deebi'ee sanbateetti illee dhukkubaasii hedduu jira ijoolleen hedduun madaa'e. Isaanirraa hedduu dhume hamma needhamee lakkaa'amu garuu kan moggaasa uummatuma Oromootti dhume jedhamee moggaasa maddaa jalqabee jechuudha. Amma manni Oromoo waan dhumeen qabu ture. Garuu warri mootummaadhaan makkalaakalitti isheen halkan har'aa mana nurra gubaa bulee jechuudha. Makkalaakayaatu warra Amaaraa gargaaree Oromoo Walloo irraa mana gubaa? Mana gubaa bulanii jechuun liyyuu aayiliin galgala eegee jechuudha. Isaanuma dukkaasee uummata fixutti jira amma jechuudha. Egaati Oromoon Walloodhaa barootaaf bifuma kanaan dhumaa ture kan ammaa kun kan duraarraa adda maal fedhiin warra kanaa maaliif mootummaadhuma Amaaraan itti bobbaafamee Oromoon Walloodhaa dhuma maal fedhiin isaanii maal barbaanna jedhu. Sangga Oromummaa kana dhaamsuu barbaadarre Oromummaa kana dhaamsaniiti isaan abbaa biyya isaanii jiraachuudha. Fedhiin isaanii kun immoo yoomuu turin ta'u uummanni Oromoo lubbuun jiru abbaa biyyaa ta'uu hin danda'anii jechuudha. Amma Haxaayeetti Oromoota Walloo irraa nama agam tokko kan madaa'e lakkoofsaan kan beekamu jira. Lakkoofsaan maaltu namni hedduun wareegame nama 10 caalaa kan wareegame. Kaalee nama 18 namichi nurraa wareegame jechuudha. Harramoo nama 14 kaalee nama 18 inni madaa'an kumaatamaan lakkaa'ama lakkoofsa hin qabu. Warri konkolaataa ambulaansii mana yaalaa osoo deemanii buufamanii ajjeefaman eessatti? Sanbateetti mana yaalaa guuteetti namni lama yeroo madaa'e qabanii deeman shaaroo bitirratti makkalaakalaan buusee kan waliin jiru shamarras lama isaanis qalanii isaanis ajjeesanii jechuudha. Reeffi isaanii ammuma hin deebinaas.
reefu isaanii eenyu fuudhan hin deebine aduu kee taa'eeraa jechuun mootummaan liyyuu haayiliin itti gaddise liyyuu haayilii gadi nutti naqeeti liyyuu haayiliin uummanni Oromoo dhume nuti Oromoon abbaa biyyaa Oromoon sabuun nuti ta'ee jiraatutti jira walloo irratti kun ta'uun isaa marsaa meeqa arguun hunda inuma iyyanna garuu nuti mootummaan nun beeku jechuudha maqaa naqshaneetiin moggaafamneetiin nuti taphatamutti jira jechuudha. Ammoo kan argamu hawaasuma Oromoo walloodhaa horsiifatee bulaa Oromoo qotee bulaa Oromooti kadhumu shanee isaan jedhanii ajjeessanis argaan jiru nu walloo keetti suurri argamu suura Oromoota walloo suura waraanaa miti isa kana mi'ati maal jetta? Nuti bari amma kan dhumutti jiru qotee bulaadha jechuudha qotee bulaa shamarran mana keessa jiru kan dhumaati jiru nurratti bobbaasan jechuudha nurratti bobbaasan mootummaan walakkaa isheen adda qoodamoo mee gara tokko ta'ee uummata fita. Egaa warri kun yoo Oromoo walloo obbaafne Oromoo walloo finne Oromoo sakaanii fixuun nu laaftuudha jedhu sababi isaas akka Oromootti Oromoonni onnee guutuun falmataa ture falmataa jiru hidhannoollee qabu Oromoo wallooti kanaaf Oromoo walloo xiyyeeffatani. Uummanni walloo yeroo dhume uummanni Oromiyaa meeshaan qabu uummanni walloo meeshaa irraa guuree yeroo fixe akka sanatti akkuma duriitti sabuudhaan nu jiraachisuuf jechuudha of jala nu bushaan nu raggatanii nu bushutuuf yaada isaanii jechuudha. Kunimmoo yoo mutu hin ta'u jechuudha dhumne uummanni Oromoo dhumne hamma lubbuu nama tokkotti hafnu kun hin ta'u jechuudha garuummoo amma ijoollee xixiqqoo shamarran halaal godhamee qaalamee gatamutti jira reeffi ilmaan namaa bu'amutti hin jiru mootummaan maal liyyuu haayiliin nutti gaddise uummata Oromoo fixise. Amma kanaan kamiseetti Axaayii sanbata ture amma kamiseetti wal fixutti jira jechuudha makalaakaan liyyuu haayiliin nutti naqee jechuudha konkolaataan. Wallahi wayirra guddaatti nurratti deemaa jira amma duguuggaa shanyiitti deemaa jira arbumti mala qabu malee. Onoota walloodhaa eessa faatti geggeeffamaa jira lolli kun? Kamisee jalqabee amma Shawaroobitti. Kan lola kana sinirratti geggeessu eenyu amma milishoota naannoo Amaaraa liyyuu haayiliidha moo raayyaa ittisa biyyaa tarkuma jedhan? Hundumaa tokkuma ajaja isaan tokkuma laakiin kan morma cimaadhaan nurratti deemsaa jiru lafaan Amaaraati. Jalqaba magaalaa kamitti eegale amma lolli kun yoome eegale kan ammaa kun? Magaalaa Axaayee jedhamuttu eegale. Kaleessa malee dheengadda guyyaa gaafa jimaataa? Gaafa sana eegale eegasanii abbaa amantii tokko fuudhaniituma ijjeesaniitu kukkutanii jechuudha. Haxaayeetti? Haxaayeetti namni hedduun Oromoo irraa akka wareegame ammoo onni walloo lolanii ofirraatti illee deebisanii isaanirraallee hedduu akka fixaniitu himama. Haala lola sanaa nutti himaa. Haalli lola sanii har'a aduu dargee kana makiinaa 40 kan jechuudha. Kara kamisee waraana makiinaa 40 kan jechuudha. Konkolaataa akkuma guutuu 40. Warri naannoo Amaaraa? Warri naannoo Amaaraa kan dishaa fi meeshaa gurguddaa ammayyaa fideeru san karaatti uummatii gabaree adda addaa qote bulaa duguuggaa shanyiirra bobbaanaan karaa qotanii duruura wayyeedhaniiti amma kan ofirraa ittisaa jiranis. Lola amma kaleessa ta'e kanaan Haxaayetti Oromoon gara nama 28 madaa'ee ammoo diinarraallee Oromoo walloo baay'ee ajjeese jedhani sanallee meenuu himaa. Kaleessa namicha duraan jira ture kaleessuma hombolaasirraa buusanii hombolaas warra hospitaala bahu karaatti ittisanii isaan miidhaa isaan sanirra kan geessan kara nama 10. Warra amma madaa'ee gara Shawaroobitti osoo deemaa jiru kan dubartoonni sadiillee keessatti argaman ambulaansii keessaa gadi yaasanii qalan. Isaan kun kuffateefuu waraananiitti waraannamanii kan miidhaan cimaa lama harka qullaa warra madoo isaan sana kan geessisan. Amma namni madaa'illee bakka itti yaalamu dhabee rakkataa jira jedhama. Magaalaa jirutti gubachaa jira. Suuraan argamu, viidiyoon argamu magaalatu gubata. Magaalonni kun magaalaa kam faadha? Magaalonni kun Haxaayee kana urgumaa uummatii ofirraa ta'anii baasanii waraana akka dabalatee akka sanitti uummatichi warri yaa'ii kana kaasu warri liyyuu jiru tokkummaa qabu isaan santu gubuu jalqabe isaan san immoo baasneerra ta'anii jechuudha. Baasneerraa laakiin humna nima ga'aa jira. Amma Haxaayeedhaan ala magaalaa kamii kan akka malee lollitti jabaatee jiru yookaan ganda kan fa'a? Magaalaa Kamiseetti konkolaataa 40 Kamisee kan buusanii amma isaan kana konkolaataa gatanii kara diidaa baqataniiran sa'aatiin booda. Oromoonni walloo sila sin dhumnaa hidhee murateetti bobba'ee lollaanii konkolaataa san hamma lixanii raatanii dachi karaa kutanii itti bobba'anii
konkolaataa gatanii hidhaan baqatanii amma akkasan jira jechuun waan shanyii dhugaa akkuma argan sandaa lola dhuftiirratti waan darban. Nama argan cufa daa'ima jaartii jaarsaan hin jiru. Hin jiru kun hin jiru orma isoo qaba. Numa ajjeesan. Numa ajjeesanii kanaafuu rabbi qaballee qabneerra isaanii waan isaanii ilaallammoo. Egaa miidiyaan warra mootummaa naannoo Amaaraa kan inni jedhu warra shaneetu naannoo Walloo keessatti qotee bulaa hidhachiisee meeshaa gurguddaadhaan lola banee jedhanii haasa'u. Isin shanee kana beektu. Uummata akka namni utuu kufuu akkanaan hin dhaabame akkanaan hin kufe sababii akkanaan akka itti falmu jiran malee jechuudha sababii itti hojjetan malee kun hin jiru namuu akkanaan isa shanee jedhamu san jiru isa shan jedhamu san jiru qotatanii buluu horsiisee buluu achi. Egaa dhugaadhumatti Oromoo Walloo irratti Oromoota kaan dura lolli kun jaarraa lakkoofsise yoo xiqqaate ganna 500 ga'e ammoo agammaatti Oromoon Walloo jabaatee ofirraa lolaa jira. Akka Oromoon Walloo jabaatee ofiisaas eenyummaasaa Oromummaasaa lafa isaallee dabarsee hin laanne kan godhe murannoo Oromoo Walloo fi ammallee hidhachuusaati. Oromoon kaani akka Oromoo Walloo hidhatee hin jiru ijaarsallee hin qabu. Ammoo dhiyeenya kana inumaa waggaa 1-2 dura Oromoof iyyuu hidhannoon hin barbaachisu jedhamaa ture. Isin Oromoota Walloon iyyuu meeshaa keessan hiikkadhaa kaadhaa obboleessa keessan Amaaraa wajjin nagaan jiraadhaa isiniin jedhanii turani ammoo isin hin hiikkanne. Amma dubbii yeroo san dubbatameef waan amma isin mudataa jiru kan attamiin laalta. Ammoo Oromoo kaanillee fakkeenya akkasinirraa fudhattee hidhattuufi maal dhaamta Oromootti? Amma walleen dhaamu jarri kun duratti marraa afreessa ammaan kan weerara kana nurra gaggeessan jarri kun jechuudha. Meeshaa nutu hidhataa isin hidhattanii qota bulaan sama horsiise bulaan adda addaa addunyaa jala deemus waan addaa meeshaan numa achi warrum shanyii tokkotti ta'e achi nama biraa hin qabatu meeshaan harkuma keenyatti meeshaan kan bitatamu 1,220 meeshaa kana lafa kaadhaan kan ta'e ammas meeshaan kana dhukkubataan jechuudha meeshaa 1,220 ijoolleen agabuu holtee ummati kun kan bitatee gabareen ummati agartu kun ummati qota bulaan kun jechuudha. Kana lafa kaadhaa numa qabataa numa akka feere si boosna akka feere si ciisaa tursi kanuma kan kaasne numa rabbi qabanne kumeen kana dura si ibsu isaanurraa dhaabannee hojjechee dalagaarra jiraatin jechuu kooti uummata Oromoo kaabaa kibbas jiranii maalin dhaama innuma biyya kanii. Ammoo akkuma har'a Oromoo Walloo kun haadhamaa jiru karrayyuuttillee kara baha shawaa kana kara fantaallee lola itti bananii jiru jedhanii kunnoo kara lixa Oromiyaatiin Oromoota Matakkal irratti lola akkasuma deemaa jira. Warri kun ganna 2 guutuu qophaaniitu lola kana bananii silaati amma jarri kun duguuggaa sanyii kana taansanii kolonii gabrummaa Oromoo irra tulchuu fi akkuma durii sana Oromoo ajjeesanii Oromoo saamuuf deemu meetarii duguuggaa kanallee hambisuuf silaa Oromoon qophii attamii gochuu qabdi jettati. Fiiduma xinnallee fiiduma bakka malee ta'e malee xinnallees akka tufaatti kaanus qabnee rasaan akka dhufanii dhiigas nadhoosi. Kadaafuu takka shanyii dhuguuf eegalaniini yeroo ammaa uummati kun warri shanyummaa oofan kun yeroo gurbaa abbaa amantii kana ijjeessan yeroo amma ijjeessanii kana waraanni hidhate liifaylii jedhamu akka nutti illee jedhee ture kan godinicha bulshee jedhu akka nutti illee akka jaarsumaatiin waan fara isaan barbaannaa jedhee ture bushaa amma godina Oromoo Walloodhamu kana didee xaafeetu manne naqe jechuu waraana hidhate kan dhaabbitaan naannoo Amaaraa kun dabarsee siimidha. Hidhaamaa wanni kuni akka dhaamu wayyaa keenyaan humna hidhate addaa kana fuullaafeetti naqee humni addaa kun immoo nama hin maratu leenjii isaa akka abi nama Oromoo ta'e ijjeesi kan jedhameeruun. Warra abiin jechuun warra duguuggaa shanyii geggeessan warra namtichi kaan namtichi ajjeefame sun leenjisee du'e. Uummata kana akkan gaafuu sana erguu jalqabnaan jechuu akkana nutti hin ergine jara kana jireen jarra hidhate kana jedhanii turanii jechuudha. Nuti sun bushaan nuti sun beekaadhaan naqanii hammana duguuggaa shanyii oofamaa jira jechuudha. Bulchitooti godina Walloodhaa kan haxaa'ee dabalatee kanumti baateedhaa moo kamisee iyyuu immoo kottaa jaarummaa dubbannaadhanii yaamanii ganama kana hidhan jedhan dhugaa. Kanallee addan baasne hidhan kun hojii isaaniiti kana dura sababii kana nama 70 hidhanii dafee hidhanii finfinneetti kan hojii hayyee. Akkuma mana godhanii turanii abbaa itti dhimmetti beekaree diinuma warri ajaja diinaa nama fudhatu abbaa itti dhimmettuu beekaka. Akhiratti isaan nama biddeedhaati immoo nama mirga keenya ofirraa dhoorratu bari kanaaf adda baana jee gaafa immoo biddeen isaanii wanni edha isaanis immoo ni qabatanii akka godhatanii na inni yaalla ammaaf kanaaf bobba'anii gadi.
Kan amma dhageessan kun duguuggaa sanyii qindaawaa fi barbadeeffama qabeenyaa liyyuu aayiliin bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa Impaayera Itoophiyaadhaa wal ta'uun Oromoota Walloo irratti jimaata dheengaddaa qabuun haga dilbata har'aatti walitti fufiinsaan magaalotaa fi gandeen onoota godina Walloo garaa garaa irratti adeemsisaa jiran qoratuu fi gara Haxaayee fi magaalaa Kamiseetti bilbilee odeessa guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo hona Haxaayee irraa arganneef kan Oromticha Walloo magaala Kamisee irraa argannee san dhageessifneedha. Akkuma afaan Oromoota lameen kanaarraa dhageessan lolli kun kan inni eegalee magaala Haxaayeetti haa ta'u malee lolli kun liyyuun aayilii Amaaraa fi uummanni raayyaa ittisa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa wal ta'uun magaalotaa fi onoota kaaba Oromiyaa godina Walloo garaa garaa keessatti banuudhaan lubbuun Oromootaa dhibbaan lakkaayamu ajjeefamuu kanneen kumaan lakkaayaman madaa'uu inumaa kanneen mada'anii yaalaaf gara hospitaala Shawaaroobiititti deemaadhaa turan guyyaa har'aa konkolaataa keessaa buufamuudhaan kan shamarran Oromoo Walloo sadii keessatti argaman bakka tokkotti ajjeefamuu humnoonni liyyuu aayilii naannoo Amaaraa dabalata guyyaa har'aa jechuun dilbata bitootessa bultii 21/2021tti kanneen konkolaataa 40 ga'an magaala Kamisee seenuu magaalaa Kamisee irraas gandeeniif onoota godina Walloo garaa garaatti bobba'uu fi yaalii guddaa taasisanillee Oromoonni Walloo gootummaadhaan dura dhaabatanii sochii akka dhowwaniif lolli aga ammaatti tuufee akka jiru ammoo humnoonni liyyuu aayilii poolisii naannoo Amaaraa jedhamanii fi raayyaan ittisa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfaman meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuun gandeen horsiifatee bulaaf qotatee bulaan Oromoo keessa jiraatu manaaf qabeenya isaanii gubanii barbadeessaa jiraatu magaalaa irrattis akkasuma meeshaalee waraanaa gurguddoo dhukaasuun qabeenya Oromoo barbadeessaa akka jiraniif lubbuun Oromoodhaa guyyoottan sadan kana keessa ajjeefame lakkoofsi isaallee kan hin beekamne ta'uu Oromoonis Oromoof dirmatu akka qabu hidhachuuf wal dhachiisuus akka qabu odeeffannoo fi dhaamsa Oromoota kaaba Oromiyaa godina Walloo irraa arganne san dhageessifne kanaan dhageessaniittu. Ammoo kanatti fufuudhaan haala Oromoonni godina Wallagga Lixaa hona Gullisoo mudataa jiranii fi adeemsa sakatta'insi tikootaaf poolisoota mootummaa koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan Oromoota magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa ollaa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan irratti adeemsisaa jiran irratti odeessa bilbilaan Oromticha tokkorraa arganne saniif dhiyeessinannis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa itti dhiyaadha. Kan kaleessa dhaga'amu dheengadda kana dhaga'amu onoota godina Wallagga Lixaa ona Malasibuuttis Najjoottis Gimbiittis guutuu Maqallee Wallaggaa Horroo Guduruu Wallaggaa Bahaa Wallaggaa keessattis akkuma dhugmanni Oromootaa gubataa akka turreedha. Bifa adda ta'een ammoo hona Gullisoo keessaa guyyaa lamaan kana manni Oromootaadha yoo xiqqaate manni 4-5 olii gubachuu fi namni tokko ajjeefamuu ammallee aguma eda galgalaatti rakkoon ol fakkaataan itti fufee akka jirudha. Mee kan godinoota yookaan honoota birootti dabarraa honni rakkoo hamaa keessatti hona Gullisootti jedhama. Mee isa kanarraa nuuf himi maaltu ta'aa jira hona Gullisootti magaalaa Callee Eekkaa fi naannoo san keessatti? Ayyoodha akkuma jettee akkuma beekamutti Wallagga Lixaa keessumaa hona Gullisoo naannoo magaalaa Callee jedhamtu naannoo san Kiidaanee jedhamtu gandoota onoota Gullisoo bira jiran keessatti waan nama irratti gubuun nama ajjeesanii bira darbe qabe amma nuti keessumaa naannoon kun kan inni xiyyeeffannaa kan jala bareedu bara yeroo wayyaaniitti kaasee naannoo namni maqaa fi namni Gullisoo kun keessumaa magaalaan Callee Eekkaa kan Kiidaanee naannoo namni maqaa fi murtoodhaan eeggannoodhaan caasaa mootummaa fiiganii abbaa gadaatiin hordofuu jalqaban caasaa mootummaa beeksisa qaban nama caasaa amma jirutti erga diigamuuf mul'isuutti ta'anii har'a waggoota hedduu lakkoofsee jira. Kun egaa warri har'a beeksisaa jiranis immoo warri maqaleeta wayyaanii jalatti guddata waan ta'eef kanatti waan haaranii fi uummata irratti haaloo ba'uudhaaf akkuma kana jettee namoota baay'ee dhufuun nama ajjeesuun nama hidhuun kallattiidhaan dhufee jira. Guyyaa tokko guyyaa lama dura waraanni humna addaa Oromoo hin jedhu
Kana ada sesuatu ada yang ada sesuatu karena ini sesuatu kita juga semuanya enggak ada kata ada harap itu dia udah tanya menurut namanya tahu itu berada di satu sejarah namanya nama anda dan mata berminta berbeda karena pun sanksi berbeda begitu bentukan kita itu karena buka bela itu kami rasa itu kami kemudian hati bale amma wala nagira namun gayin katanya berkenan kono namun maniraja narasan sika sehari obrolan buka akasnya berapa legrata akasnya dari sana desa dan garu nagari daya tangkabakan muhammadan semingkatan ini raja ini sudah ini dari kota ini amma nagala candara tidak terlalu gitu. Akkuma amma jecha oolte hawaasni Oromoo lixa Oromiyaa keessumaa kan ona gullisoo kuni dhuma bara 2014 jalqaba bara 2015 akkuma warraaqsi dhimma maaster pilaanii wal qabatee eegaleen aarsaa baasaa ture yeroo sanatti iyyuu qaamota yookaan bulchiinsa caasaa mootummaa yeroo si of keessaa baasee ture yoo ni yaadatta taate guyyaa warraaqsi jalqaba eegalee magaalaa Caldaayeekaa keessatti daa'imman Oromoo kan ammaan maqaa yaadadhu guutuun kan keessatti argamu nama lama rukutame poolisiin daa'imman sana ajjeeses tarkaanfii miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo eeggatanii irratti fudhataniin magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefameera. Sanaas egaa erguma kolonii Abiyyi aangootti dhufes ajjeechaanis gidirfamnis qabeenya Oromoo gubuunis irraan dhaabbanne ittuma fufee jira aguma arraattiyyuu kun yeroo ta'e jirutti ammoo maatii yookaan ammoo Oromoota hona lixa Oromiyaa garaagaraa keessaa giddugaleessa Oromiyaatti ol dhufan illee adamsanii qabanii hidhaa jiru. Dhiyeenya kana ammoo numaa naannoo Finfinnee fi magaalota addaa naannoo magaalaa Finfinnee kana keessatti argaman keessaa gadi lixa shaggarlee osoo nafini sakatta'insa guddaatu Oromoo irratti gaggeeffamaa jira. Inuma uffannaa irraa baasanii sakatta'uu jedhu. Mee kanarraa nuyi maaltu ta'aa jira? Maal quba qabda? Hayyoonni kun akkuma yeroo baay'ee deddeebiinee dubbannu keessumaa qeerroon bilisummaa Oromoo biyya keessaa waa'een dhimma Oromoo nu ilaallatu waa'ee dhimma Oromoo duukaa buunee hordofnu karaa dandeenyuu fi addaa jirru duukaa buunee hordofnu waan kana ta'etti amma yeroo ayyaanirra biyyi amma jijjiirre turellee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru dur maqaa dhaabaatiin qabannu malee jila maqaa dhaabaatiin namarratti lattee jechuudha. Amma inni kun bifa jijjiirratee amma lolli hamma banamee jiru Oromummaa irratti. Akkoo kan dubbatte waraqaa eenyummaa fuudhan ilaalee lixarraa dhufte hin jedhu baharraa dhufte hin jedhu kaabarraa dhufte hin jedhu maaliif kaayyoon isaanii Oromoo qoqqoodanii bituudha waan ta'eef tokko jaallatamuu tokko jibbuu waan fakkaatu. Kanaaf yeroo jalqabaa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo haraara jiran kana keessa biyya keessa dhufee takkaan irratti jalqabee uummata naannoo lixa Oromiyaa irraa dhufanii fi keessumaa naannoo Wallaggaa irraa dhufanii akkasuma naannoo Gujii irraa dhufanii adda baasanii qoodaa turan. Yeroo ammaa kana garuu waraanni bilisummaa Oromoo daangaa sababiifate daran iddoo baay'ee haleelee mootummaa waraana mootummaa irra fudhachaa waan jiruuf amma dura godina tokko irratti kan xiyyeeffatanii ture godina lama sadii irratti kan xiyyeeffatanii ture amma gootummaa Oromoo irratti xiyyeeffatanii jira jechuudha. Maaliif inni kun duraata jedhaa dura qoqqoodanii Oromoo tokko jaallatanii tokko jibbuu fakkeessanii Oromoo warra qoqqooduu yaadanii ture. Amma inni kun milkaa'uu hin dandeenye. Amma inni kun bifa jijjiirate maal ta'e bifa jijjiirate lola Oromummaa irratti lolli gaggeeffamaa jira jechuudha. Akka kanni jechuun waraqaa eenyummaa baay'een sakatta'uudhaan maqaan kun maqaa Oromoo taanaan amma kaakayyuu lama sadiitti deebiin maqaan kun maqaa Oromoo qabaannee adiisaniidhaati. Kana jechuun waan biraan koodi kan itti gargaaraman adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo immoo Oromoon akka dhaabaatiin ilaala. Oromoon keessatti 99 adda bilisummaa Oromoo dhiiga isaa keessa jira. Kun immoo sababa adda bilisummaa Oromoo yookiin aadaa adda bilisummaa Oromoo jedhamee gibira addaa uummata Oromoo gabbaa'ee keenya bu'aa addaatiin akka wayyaanee yookiin akka OPDO PPR horiidhaan bitee osoo hin taane kaayyoo adda bilisummaa Oromootu kaayyoo Oromoo waan Oromoon barbaadu sanatu kaayyoo sana baatee deema adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf jaallate uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo adda baasuu hin danda'amu. Tarii dhaaboleen biroon kan uummata adda addaa bakka bu'an jiraachuu danda'u. Adda bilisummaa Oromoo garuu uummata Oromoo fi akka dhaabaa warra kanaan adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irraa baasuu ta'uu hin danda'amu. Kanaaf gaadhamaaf itti barbaade lola amma gaggeeffamaa jiru gabaabadhumatti lola Oromummaa irratti gaggeeffamaa jiru. Ati akka sajjadii dhiyeessu siyaasni mootummaan biyya hamilee ittiin siyaasama qabu irratti dhiyeessu qabu. Ofii isaatiin mataan isaa yakkamaa. Sababiin isaa filannoo tokko malee aangoo fudhatee biyya gaggeessaa jira. Namni kan filatin yeroo jalqabaatiif biyyi impaayera Itoophiyaa jedhamtu jette. Kunis kan akka edda mootummaan kuutii kuula biyya aangootti fudhatetti dhiyeessu taasisaa gaggeeffamee jira. Akka
Akka lakkoofsa addunyaatti 2019 tumiinsa addunyaan keessumaa seenessee haala koronaa. Biyya Itoophiyaa jedhamu kana keessatti garuu dhumiinsi keessumaa ilmaan Oromoo irratti ta'e waa'ee koronaa irra hin taane haala koronaa irra kanaaf akkootamu jettee waraqaa eenyummaa lalanii magaalaa Finfinnee qofa duwwaatti hundumaatti waraqaa lalanii gara Oromiyaa guddaatti gadi buusa godinatti gadi buusa ati aanaa akkasitti jedhaniiti aanaadhaan fayyadamuuna waraqaa eenyummaa godhatanii qabanii jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti immoo Oromoo ta'uu duwwaan akka ta'e jira. Kana jechuudha gabaadhaan. Tole egaa ulfaadhu qabxiin kaa'u silaa hedduudha yeroo qabnurraati marii keenyan gabaabsin ammoo daqiiqaa tokko lama siifan kenna rakkoo Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti fala godhuuf maaltu furmaata argamsiisa isa jedhuu fi galmi qabsoo bilisummaa Oromoo immoo eessa isa jedhu irratti waan gabaabaa nuun jedhi irraa fin xumurraa. Gabaabaatti midhaamsa uummata Oromoo fi dabarsuu barbaadu maa'inni dura akkuma keessaa ta'e gurmaalee waraanni bilisummaa Oromoo keessatti sosobanni kophaatti adda baasanii kan itti socho'anitu adda baasanii qabsuu yaalan. Inni kun ta'uu fidi. Yeroo sana waan tokko hin yaadatu. Wanti har'a wallabbaree ta'aa jiru, jiruu ta'aa jiru, Oromoo warra kan manqatu waan ta'eef Oromoon warra kan akka Oromootuuf ergaa kennu barbaadu. Wanti nuyi jennu namni har'a wanti biyyi bifii irratti jalqabe wallabbaratti jalqabe har'a Oromiyaa hundumaa wal ga'ee jira. Kanaaf kan dhaamsi Oromoodhaaf dhaami wanta irra wallee irratti kaleessaa taasee ta'aa jiru Oromoo zakkaan hin kaa'atu. Ini wallabbaratti ta'ee biyyi boonii irratti ta'ee Oromoo fayyaa taarikii sararbiin hin kaa'amne kun erga keenya argaa jirru lafa jiru. Wanta kun Oromoodha dhaamsa dabarsuu barbaada. Warri Oromummaa isaanii biyya Oromummaa isaanitti kaa'anii keessaa beekuu diinatti galu. Ani garuu saba koo Oromoo waan hin jaalladhu amma dandeetti jalqaba kanaaf qabsaa waan hin jiru dhaamsiin dabarsuu barbaadu maanni wanta saba koo dorfadhe wanta saba koo irratti jillu tokko gaafa bu'uun isaa tokko wareegamu gaafa qaaliin isaa tokko wareegamu goota kiin ittiin faarsaduu waan ta'e waan ta'e. Suuraan kana ittiin tiishartii oomishee dhaqxii irratti baay'ee deemuu gadi hin qabu. Yeroo baay'ee diinni kan nuti nama biyya kanaa keessatti gadi hin qabu jechuudha. Meeshaan gadi dhabaachisaa halagaan ba'aa jiru Oromoo warri walloo irraa waan godhamte. Oromoon walloo wagga hammana gaheedha. Naannoo Amaaraa kan kadhatti kan maraati. Inni amma funyaan itti dhaggeessaa dha'ee deebisaa inni jiraataa jiru irratti qabsaa jiruu fi haala meeshaa qabu. Oduu meeshaan qabu ta'ee filaayoona uummanni Oromoo walloo jedhamni otamarraa dhabe warri kaanillee dhiibbaa irratti hojjetu. Kanaaf naanni waa'een meeshaan hin barbaachisu. Ofii isaaniitti meeshaa qabatanii ofii isaaniitti meeshaa inni jirre meeshaa inni ajjeesu uummata Oromootiin immoo meeshaa qabatee hin deemne. Kanaaf uummanni walloo irra kan inni mirga baratu uummanni walloo gaafa nama isaa kan inni wareegamu awwaalee deemaa ittiin gaddateetu haallee baata ijaa baata keetii buna jiisu jiraate uummanni Oromoo waggaa hammana gahu uummanni Oromoo walloo. Kanaaf uummanni Oromoo godinaalee biraa fakkeenya kana beekee meeshaa hidhatee booboo duukaa hiriiree tokkummaadhaan qabsaa'ee goota isaa utuu qabsaa'uu jiru waa'ee isaa bu'uu waa'ee isaa faarsuu dhiise wanta bulmi sun wareegameef galmaan ga'uudhaaf tokkummaadhaan jaran hidhatee walirratti ka'ee diina isaa irratti hubannoo gaggeessuudhaan impaayerri Itoophiyaa jedhamtu kun ni ilaallatu. Itti waliigaleen ijaaran Oromiyaa daangaan ishee aadaan ishee kabajanii afaan ishee kabajanii ijaaruudhaaf uummanni Oromoo kaalliin adda bilisummaa Oromoos kaalliin Oromoos kan waan ta'eef tokkummaadhaan daran qabsaa'uu qaba jedhanii imarratti ergaa kana dabarfadhaa. Isinis qopheessitoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jala buutanii waa'ee haala keessanii qilleensa irra oolchaa waan jirtaniif gurra addunyaan